Sagalee sabboontu sitti dhaga'amaa jira. Ergadhu Indiya ergadhaa kun amma bakki jira. Gastii ergadhaa. Sabboontu sagaleen kee hin jiru. Taaptaabii godhamee jiru isatu nu qabee moo? Sa'aatii meeqa irra turre beektu? Sa'aatii tokkoof daqiiqaa 3 taaptaabii keessan ilaala. Sana jidduudhaan naqabaa jira yoo sagalee. Sagalee baay'ee naqabaa jira. Best Oromoo boy dubbadhu mee? Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Beete yaa'u ansaa shanitti qabameera jettee gisee sillee jirtu argee ture yaa'u dhugamaa jedheellee shakkee. Rabbiin itti araaramullee beektee baay'ee nama ulfaata. Ganamallee argeeni ture wallaahi baay'ee nama ulfaata. Akkisiin taartullee miidhamaartillee namni bira dhiyaatee namni qabee silaa giddimaan qabaniitiin obsisiisanillee jennaan namni beektee yaa'u itti dhagaamaa dhiigattu irraa wanna ta'e waan ta'eef hundumti keenya iyyuu akkas ta'uun keenya lolu dhugaadha. Keenya yaa'u tarama deemallee beektee namni hundinuu maaliif isiillee itti dhagaama madaan asiin duraallee itti jira kunillee akkana ta'ee amma isiinuun galaa yuka jettu galeessuma sanittuu dhiisuun hin ta'u beektee namni asuma obsisiisee asuma qabuudha malee waan kanniin irratti hojjechuu qaban malee amma haasa'aniituma isiin lakki galeetumaan argaa jettee galteellee argiteellee abbaa nama du'e kana deebisuu hin danda'anii fuulli rabbi isaanitti haa tolu gatee yaa'u karaan kenna hunduu sanuma waan ta'eef isii tana gorsanii amma wanti biraa wanti irratti haasa'amu sida waan isii kana hin gala jetti galeessa kana hin orginaa waan kanarra mari'achuu qabdanillee beektee namni yaa wasaabni namaa garuma gara. Har'aa fi Best Oromoo Comedy Best Oromoo Boysoori har'aa fi laali an sa'aatii 7 fi daqiiqaa 42 laayivii irra ture sababa ishee jechuudha har'a haga ishee mana seentutti laayivii hin cufne maaliif karaa garaagaraatiin to'achaa turre baay'ee dadhabee xiqqoo ishee boqodhee yeroo hirriba irraa dammaqu ijoolleen baay'ee keessaan gaaffii na gaafatanii gaaffii garaagaraa waa'ee dhuma ishee irraa jechuudha. Viidiyoo dalagee laayivii seene asirratti illee gaaffii deebisuu seene malee mariin inni kaane ganaadha. Isheen illee atas gabbooftuu tokkoffaan jalatti jala muree kan uummata kanaaf ibsuu barbaadu akkasiin biyya galtuu yaada kana akkasiin sammuu keessaa baafattu. Waa'ee biyya galuu kanaa jechuudha. Sanarratti dubbadhaa. Waa'ee masanii irra si ibsaaraan barin maaliif namni eega keessa jiraattaniif itti dubbattanii namni tokko namni amma yookiin waan kana itti jedhee itti yaadee hin jiru ta'a. Itti yaadamee waan kana maayikii qabadhaa warri kaan ijoogo. Maayikii qabadhaa al tokko. Maayikii qabadhaa. Best Oromoo malee warri kaan maayikii qabadhaa. Indiyaa maayikii qo'isii qaba. Dubbadhu bakka. Itti yaadameetiin namni haa itti dubbatamuuf jedheeti yaa'u namni birallee deddeemanii namni itti dhiyaatu jajjabeessuudhaan isii amma obsisiisuudha malee akkanaan amma namni yaa'u ishii akka uduu amma achillee deemte yaa'u biyyaallee jireenya biyyaallee gargaaru isiinu deebitee miidhaa biraa keessa seenti. Isii aariif dallansuu waan itti jiruuf dhiiga waan ta'eef inni nama dubbisiisa. Isii waan biraa jetti waan biraa keessa seentu waan ta'eef waan kanarratti akka hojjetamu jabeessinee inshallah Nasriidhaan illee naasaa waan dubbachuu qabnu Nasriidhaan nama mariisisaa ijoollee kaan illee nama mariisisaa rakkoo miti amma garuu ijoolleedhaaf gaaffii deebisuudhumaafan laayivii seene ijoolleen baay'inni waan laayivii nama gara 28tu laayivii kana hordofaa ture hordofe guyyaa guutuu jechuudha sa'aatii 8 keessa gara nama 28tu hordofe. Kanaafuu namoonni baay'een inni kaan ganama seenee ilaalee ba'ee inni kaan jidduudhaan dhufee ilaalee ba'ee inni kaan asuma oolee inni kaan dhumarratti faa dhufee ilaalee gaaffii garaagaraa qaban beektaa gaaffii yaraa deebisumaaf laayivii kanallee banee viidiyoo takkallee poost godhee ture. Ijoolleen komentii jalatti imoojii boo'ichaa fayyadamaa jiru waan ta'eedhaaf namoonni dhattanii koppiliinkii hin taasifne ammallee koppiliinkii taasisaa sunillee gaaffii ijoollee deebisuu danda'a viidiyoodhaan poost godhellee. Gaaffii ijoolleedhaaf deebisuu danda'a waan ta'eedha.
Atammalee viidiyoo hojjedhu viidiyoo gadhiisii fi namaa yaa'u gaaffii nama hundaallee deebiftee hin dandeessu beektee. Sanumaaf viidiyoo dalagee. Viidiyoo gadhiisii inshaallah. Amma mana yaalaa kamiin jirti iyyuu isiin? Bakka isaa hin beeku garuu akkasii mana yaalaa jirtu nutti himtee turte intalli sadhattee bakka imbaasiitii dhattee qaamaan dhattee fuute. Amma sagalee nu qabdee turte boontuun kun illee as jirti intalli takka illee as jala jirti guyyaa guutuu waan jiru nu hubachiisaa turte galatoomima jedhaan intalaan illee foozee galatoomi waan bira dhageera laata Nasrii. Nasrii waliin oolle baraarra laayivii irra waliin turre haga daqiiqaa 30 bilbila intalaa laadhee fi asuma laayivii irratti eenyu dawwalle. Laayivii dhumarratti itti kenne bilbila. Yeroo san mucayyoon irra jirti argee ture sa'a 5 wayitti mucayyoon illee aywa liibii irra teessee makiina wayii keessa buutti beektee yaa'u. Taaksii dhala. Taaksii irra teesseetu taaksii keessa seente. Nasriin illee yeroo haasayaa karaa haasayaa makiinaa argee ture ani irraa bahee deebi'ee natti mijame. Kalas yeroo sana qabnee manatti galchine kalas yeroo sana ijoolleen naqanii asiillee gasteera turanii dhaqaa fi dafa qaqqabaa bakka isin jirtutti imbaasii isinitti dhiyoo jira waan ta'eedhaaf Abu Dhaabii dhaqaa qabaa jennee dhiira tokko dabalatanii dhaqanii qabanii taaksii keessa galchanii manatti galchanii amma yaa'u namni nyaatee miti osoo nyaatin iyyuu gaafa bo'aa oolu mar'umaan hin danda'u of dadhabdee jennaan gara hospitaalaa geessana. Baay'ee miidhamtee Faduu dhiisin barbaachisu. Galatoomee Indiyyaa yaada yookiin gaaffii qabdaa Indiyyaa galatoomee obeessitoota Oromoo. Indiyyaa dubbadhu. Indiyyaa. Abeet. Dubbadhu yaada moo gaaffii qabda? Lakkii akkamuma taata jedhee gaafachuu dhumaafanii. Kanaafuu wanti fasiin taane jiraare amma ibsaa ture. Irra deebi'ee haa ibsu baay'ee dadhabee jira. Amma naa galee yeroo badheera galatoomeetis baay'ee isaa ulfaadhu. Baay'ee galatooma. Gamu ati hoo gaaffii moo yaada qabda? Yaada illee ibsachuu hin dandeessan rakkoo hin qabu. Jirtaa gamu? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkami jirtu fayyaa keessanii? Nagumaa? Alhamdulillah. Ganamallee isin jala turre guyyaa guutuullee isin hordofaa turre hedduu tokko galatoomaa dhuunfaatillee akkasuma Oromoon waliif dhaabbachuu jechuun wallaahi waan guddaa nama gammachiisudha. Hundi keessan iyyuu warreen cannaqamaa turtanii fi hedduu tokko nu galatooma bira jiraannee bira nuni ishee wajjin asumarratti isin wajjin cannaqamaa turre hedduu tokko nu galatooma hundi keessan iyyuu dhugaadha wallaahi wanti biyya keenya baay'ee nama guba. Namni tuqadaa rabbii du'ateeti rabbitti sabaranii callisu kun du'a harka namaan du'e as keessatti waa baay'eedha. Kanaafuu hedduu tokko nu galatomaan isin galatooffachuuman seenee baay'ee nama gammachiisa dhugaa gubaa nama keessa jiru xiqqoo ishee namarraa qannasuu akkasitti wal faana dhaabbatanii waliif birmachuun ani dhugaa yeroo miidiyaa kanarraa waa tokko waan hin taane argu waan akkasii arga wayinatti hin fakkaatu. Maaliifi akkuma namni gaarii jiru badaan illee jira hedduu nu galatoomaa hundi keessaniyyuu. Galatarraa qaali. Sabboontu gaaffii moo yaada qabda? Wajala nuulee sanyaachee guddaa galatoomii dhugaa ulfaadhu. Hanga isaa kana nuuf fedhadhabee odoon jedhin yeroo kee guddaa tokko galatoomii siin jedha. Obboleetti keenyas immoo rabbi ishee sabbarsiisu. Yaa hundi keenya iyyuu madaa qabna wanni godhan hin jiru. Bakka jirtutti ani akka kootti akkuma biyyan galchine waan jiru humni maatii ishee kanaaf illee akkuma gargaaramullee yaatanii ta'u malee akka biyyan galchine isiniin jedha. Guddaa galatoomii ulfaadhu dhabdeerta yaadanneera jechuudha. Galatoomii ayyee galatoomii. Rakkoon qabu amma yaa boqonnaa xiqqoo mashee yoo taate illee boqonnaa hodhee dhufee jira waan ta'eedhaaf xiqqoo ishee isin keessummeessuu hin danda'amu rakkoomti. Ammallee warri gaaffii fi yaada qabdan ergadhaa gastii. Foozee wanta haaraan hin jiraa? Foozee.
bikka walii gadhiisaa ishee warri kaan. Foozee wanti haaraan hin jira. Gadi bu'aa. Okay, Olji. Na baay'ee tokko galatoom ishee dhugaa guyyaa muluu jechuun nama tokko jettee ton ta'in uummata Oromooti jettee akka ol bira dhaabbattee nama gurmeessitee keessaan illee cannaqamtee gaafataa turteef baay'ee tokko galatoomii galanni sii mala dhugaa rabbi ammallee biraan warri keessaan silkiishii qabdan ol bira dhaabbadhaa akka gara biyyaan mongalchine waan jiruun biyya asumatti hin gargaarraa nuti bira jirraa gaddi fi gadda keenya. Kanuma ammallee namoonni biyya ala jirtani aga danda'ameen gaafa gargaarsi jalqabamu sirriitti irratti hirmaadhaa ishee ijoollee ko. Foolollee nu godhaa keessaallee waa yeroo liiviirrallee gaafa gargaarsa seentan sheer nu godhaa wallaa hin gargaarra nu malee maal qabdu. Viidiyoo dalagnaa rakkoon qabu. Viidiyoo dalagnaa ani baay'ee ani chaalenjiin hojjechiisa akkuma beektan kunoo maqaadhumarraa illee hubachuu dandeessu. Garuu intalli kun obboleettii tiyya hiriyaa tiyya tiiktookii kanarratti baree baay'ee walitti dhiyaannaa baay'ee ishee kabajaa sabboontuudha hin beektanii yeroodhuma hunda Oromoo hojjetti. Anaan immoo baay'ee walitti siqanna beekta saniif gaafa laayivii ganama gaafa tiiktooka banee hojiirraa ba'ee gaafa tiiktooka banee seenu teessee boochi. Yoo laaltan viidiyoo kanarratti maxxansee irratti isin dhageessisa. Viidiyoo asirratti maxxansee kanarratti jechuudha. Viidiyoo kanarratti yeroo bilbilli isheedhaa bilbilamu yookiin viidiyoo boonaan amma dhufaa jirani. Okay. Viidiyoo boonaan poosti godhe sanarratti bilbilli bilbilamaa jiru sun kiyya ture. Anas itti bilbilaa ture. Narraa kaasuu diddee yeroo 5 yeroo 6 isinitti agarsiisa yeroo meeqa akkam bilbilee dadhabeen dhiise sagalee kaa'eef laala kana hunda laala yeroo kanatti cuftee achi booda inni dawalee sagalee kaa'eefi hin jiru wanti takka. Ganuma bira dhaabbachuu keetiyyuu. Amma waan jedhan bu'aa. Fooziyaan amma dhufanii jetti eenyutu dhufe? Ijoollee gara dhufaa jiranii jetti. Achi hospitaalaa deebi'aa jiran natti fakkaata. Amma walumaa galatti anillee nan bu'aatii namaaf bakka gadhiisnaa seenee yoo seenu barbaadanii akka biyya hin galle biyyi keenya amma akka itti jiru iyyuu warri biyya jiran akka itti jiran itti jiru isheen immoo amma galuunis isheefillee gaariin ta'udhattee isheen illee an kana caalu taati waan ta'eef wanti biyya keenya deemaa jiru kanaa olidha. Kanaafuu inshaallah waan gargaarsa ta'e hundiyyuu walumaan jirra inshaallah. Garuu akka isheen biyya galtu immoo hin godhin naasirraan olleessi waliin haasoftanii timee jira naasirraan olee jara muree wanti ittimee wanti itti gochuu qabdu yaada ishee jijjiirsisi dhaqiitii ifaan ifatti akka biyya galuun baay'ee miidhaa qabu akka jala mureetti himu jechuudha. Maaliif nuti Oromoon nuti uummanni biraa hin barbaanne intala kana waan baay'ee uummata kanaaf gumaachuu dandeessi maqaa abbaa ishee waamsisuu dandeessi bakka abbaa ishee nu bu'uu dandeessi waan ta'eedhaaf gumaa abbaa ishee argachuu dandeenya karaa isheetiin waan ta'eedhaaf. Lammaffaan immoo bilbila Foozee bilbila harka ittiin buutina please. Foozee as jala jirta miti Foozee Wadisoo bilbila ittiin buutina yoo danda'ame irraa fageessa saarii gaaffii moo yaada qabda. Ulfaadhaa galatoomaan ambulaansiin jira. Ani yaadan ani qabu yoo akkuma isin jettani qaamni soorraachi jiru osoo qaaman naqee ishee jajjabeessee warroonni immoo ishirraa fagoo jirtan wal gurmeessine wanta ishee qarqaaruu dandeenyu tokko wal gurmeessinee guruupiidhaan ishee bira oduu dhaabbanne baay'ee natti tola. Isa biyya galuu immoo dhugaa. Waa'ee gargaarsaa galatoomii waa'ee gargaarsaa viidiyoo nan dalagaa yookiin mana kanatti ta'uu danda'a yookiin mana Nasrii Yaaduleetti ta'uu danda'a yookiin Gannii biratti ta'uu danda'a yookiin Mubee biratti ta'uu danda'a hin beekamu gargaarsi dirqama. Yeroo sanatti wanti adaraa isiniin jedhu yookiin amaanaa isinii kennu sirriitti irratti hirmaadha. Namoonni biyya alaa jirtan sirriitti irratti hirmaadha ishee galatoomii saarii kan biraa. Innaa kabiraa waan nani jechuu barbaade immoo isa biyya galuu osoo biyya galuu baattee asumatti waan hundayyuu bira dhaabbannee dasneedha.
Maaliif ishiinuu abbaa ishii wanti deebistu hin jirtu. Abbaa ishiin kan deebi'u miti, kan ijaan argamtu miti. Addis Abadaa gara Finfinneedhaa gara Wallaggaa deemnu baay'ee rakkisaadha. Ishiin iyyuu miidharra gahuu dandeessi. Kanaafuu asumatti warri biyya jirtan akkanaa sirfaan jajjabeessan isiniin jira. Galatooma akkanumaan dabarsuu barbaada. Ulfaadhu. Sagaleen eenyuun bira jira? Biyyaa bira moo saarii bira jira? Laana biraa miti. Isaan amma Indiyyaa sagaleen si bira jira? Dhiifamaa wajjin yookiin maayikii qabadhu yookiin immoo gadi bu'i. Namni yaadallee gaaffiillee qabdan gastii ergadhaa. Ammallee isin keessummeessina. Gaaffiidhaa fi yaada. Yaadaaf gaaffii namoonni qabdan. Galatooma. Gastii ergadhaa ishee isin galchaa rakkoo manni mana keessatti. Garuu maal taaptaabii hin goone Oromoo? Maal taatan? Harka isin dhukkubee? Qaaliin waan qabu. Har'a waan tokko isin dubbisuu hin danda'u. Yeroo biraa dubbanna. Hundi keessaa yeroo biraa dubbanna. Erga ganamaa baay'ee gandatoonni dhugaa. Rakkoo miti dhugaa rakkoo miti. Eenyudha? Caalii. Raabii lakkoofsa tokko barreessuu dhiisitii gastii ergadhu. Raabii. Gala jira nagaa akkam ooltan nagaa gala sirra. Caalii dubbadhu. Nagaa keetii. Nagaa ooltanii jirtu. Waalaikum salaam.